yeroo tokko immoo akkuma sinsilayyuu kaastanii sadarkaa sadaffaa irratti taariisin dubbattanii yeroo baay'ee namootuma waldaa kiristaanaa keessa jiran illee hin tuttuqa wanti kuni namoonni akka biyyaattis haa ta'u waldaa kiristaanaa keessattis hinaaffaa qulqulluu qaban irraa kan ka'e waldaa kiristaanaa maaliif akkas ta'a sagalee waaqayyoo akka jedha wanta sirriin isa kana maaliif inni kun daba jedhaniima yaaduma sirrii kanaan ka'anii dhumarratti garuu dhaqaniitu sarara diimaa irra hojjetu akka dubbachuu hin qabnetti dubbatanii jechuudha. Yeroo baay'ee amma waldaa kiristaanaa keessatti warra waldaa geggeessan ta'e iltoota gidduutti rakkinni jiroonni guddaan isa kanadha. Wanti dhugaanatu jiruuti akkaataan itti dubbatan illee murteessaadha yeroo baay'ee jechuudha. Innaa wanti kun yeroo baay'ee sababa garaagara ba'umsaa ta'a waan ta'eef aariin akkasii kun sadarkaa sanarratti yoo hin to'atamu ta'ee fi waldaa kiristaanaa kan jeequ biyya kan jeequ yeroo baay'ee wanta kanadha jechuudha. Meeshaa kanarratti keessumatti akka biyyaatti mataasaa namoonni naaffaa gaariitu qabanii dhugaatu qabatanii jiranii gara rakkinaatti gara yaada isaanii akka hin hubatamne kan isaan godhutti aarii garmalee keessa akka hin baanee fi mee maal gorsitu namoota akkasiiti. Akka waldaa kiristaanaatti guddinni hafuuraa baay'ee murteessaadha. Amma Efesoon boqonnaa afurratti Phaawulos maal jedhaa? Dhugaa jaalalaan qabannee gara sama taatee Kiristoositti guddannaa jedha. Barumsa dogoggoraatiin raafamnee akka hin fudhatamneef guddachuun hafuuraa nu gargaara. Amma dhugaa qaba. Waldaa keessaa kan dubbatu akkuma jettu dhugaadhaan kan ka'u jira. Akka biyyaatti immoo dhugaa qaba. Garuu dhugaan isaa jalaa kan dhokatuu fi aariidhaan ka'a. Aariin sun immoo akkuma inni gaafatu jibbatti geeddarama. Vaayilensi immoo guruuppiidhaan ka'anii seera farkatti hubatanii waan hunda humnaan gochuutti geeddarama. Dhugaan sun hin hafaa jechuudha. Amma majaa fakkeenyaa keessaa haadha hiyyeessaatiif namoota miidhamaniif dubbadhaa jedha. Inni tokko miidheera. Horii kan qabusatu, aboo kan qabusatu miidheera miti. Inni asii ka'u immoo jaalalaan ta'uu dhiisee gaafa aariidhaan ka'u warruma miidhee wajjin tokko ta'a. Ajandaan waa'ee namoota kana dubbachuu lafatti hafee jechuudha. Innaa kanaafituu akka waldaa kiristaanaatti guddinni hafuuraa Phaawulos maal egaa Ximootiyoosiin guddinni kee karaa hundumaa jedha. Daayimeenshinii hundumaan al tokko manni daayimeenshinii ivaanjeliizim jedhu waa qabannee deemna waan sidu. Waa'ee saayikoloojii dhimma hin qabnu, waa'ee barumsoota biyya lafaarraa baay'ee hin qabnu, tarii dargaggoonni warri baratanii silumayyuu ittiin profeshinii baratu miti. Garuu waldaan kiristaanaa malti daayimeenshinii barsiisu turraata. Miira namaa kana, emotional manaajimentii kana waan garaagaraa yoo barsiistee hubatee karaa hundumaa guddatee akkammaa intarneetii assertiif wanti jedhamu jira. Dhugaa kee gadi niistu aariin immoo dubbattu. Abbaan barbaade amma warra ajandaa nu geeddarsiisu hin jiru waan tokko nutti bu'anii. Abbaan barbaade hamaa dhufe jetta bu'u inni gaarii sun beekan sitta bu'u dhugaa kee irraa hin jallattu. Maaliif ammeenyi dubbachaa jirtu kaa? Dhugaa ma jirtu qabattee jirta. Kanaaf ituma waldaa keessatti waloo qabna amma. Maaliif waldaan kiristaanaa kan nama tokkoo miti? Yookiin kan paastorii kan jaarsolii miti. Kan gooftaa Yesuus miti. Ajandaan keenya tokkodha jechuudha. Inni sun sana laale nuun kana laale. Walitti dubbachuu dandeenya namni sun dubbii. Garuu erga ajandaan tokko ta'e waloon walitti dubbachiise jaalalaan yoo hafuuraan guddannee qabanne inni amma aara egerarraa galuu danda'a. Wal dhaggeeffachuu dandeenya. Garuu dubbiin hafuuraa sensitiiviidha akkuma jenne waan ta'eef inni sun maa dubbatamaa jedhaa inni kun maa dubbatama jedhaa waldaan adda jetti. Waldaan nagaa adda citaa jirtu hin jirtu. Gara biyyaatti gaafa dhufnu kanumaadha. Hundumtuu biyyi kun kan keenya kan waloo keenyaati kan nama tokkoo miti. Hooyaan qomoo tokkoo miti. Yoo wal dhaggeeffanne yoo garaa bal'anne hundumti keenya namni keenya umarratti baasa waan dhugaa malee jalqaba bukkeen haasa'a. Garuu namni wal ficciisaa hin jiru amma. Anatu sirriidhaa jedha. Anis atis sirriidha. Ajandaa waliigalaa tokko nu haasofsiisaa jira. Garuu miira mo'achuu dadhabuudha. Miira kana immoo mo'achuudhaaf guddachuudha egaa. Guddachuudha karaa kamiin iyyuu amma fakkeenyaaf warri Islaamaa yeroo aartu dhaabachuurra taa'ii jedhu. Taa'iiti bishaanuma fa'aa qabbanaa miila keetti naqadhuu jedhu. Isaan aariin jinnii biraati jedhu. Jinniin seetan baay'ee gaariidha. Dhuguma namni dhaabatee tarii dabee waa darbachuu danda'a. Utaaluu danda'a. Taa'uun of to'achuuf illee gaariidha sii galee. Kanaaf hundumtuu amantiin kam aarii kan deeggaru hin jiru. Aariin garuu seexanaaf karaa bana malee miirarraa ka'a. Seexanaaf karaa bana yeroo ni aarree garmalee haasofnu sana. Akka waldaa kiristaanaatti immoo dammaquu dhaqa. Phaawulos Efesoon 4:6 seexanaaf qoodan kenninaa. Yoo aduun itti dhi'ee immoo gara jibbaa gara qiimitti geemmoo gara sana isin hin ga'inidha. Walitti dubbachuun yeroo hundumaa hin jiraata. Akka biyyaattis akka waldaattis akka manaattis. Yeroo walitti dubbannu immoo abbaan tokko qabbanaa'uu irra jiraata. Isa booddee immoo nagaadhaan wajjin haasofnu irra jiraata waan ta'eef isa kana akkasitti yoo hubanne gaarii adee yaada jechuu kooti. Ameen.
Gara dhumaatti yeroo baay'ee madda aariidha kana yaadu ammaa inni namni mo'amuu barbaadu yeroo baay'ee yaada dhiyeessu keessatti keessumatti akkuma waldaattis haa ta'u akka maatiittis akkuma biyyaatti rakkinni jiru maa inni yaadi anaaf isin dhiyeessine keessaa yaada keessantu caala yoo ta'e ani tolee kan keessan irra gaarii miti kan keessantu gaariidha waan ta'eef jedhee hin mo'amu yeroo baay'ee jechuudha. Bilchina miiraas hin qabnu baay'een keenya akkuma isin sila kaaftan iyyuu kanaaf yoo kan koo hin darbu ta'e yaadi koo yeroo sana bakka sadarkaa shanaffaa sadarkaa ja'affaa sila jennee kan namni ga'u baay'inaan jechuudha. Mo'amuu dadhabuun baay'ee bilchina miiraasa guddaadha mo'amuun. Kanaaf namni akkamittiin mo'amuu danda'a? Yaadi koo yoo kufe iyyuu yaadi obboleessa kooti kan koorra wayya waan ta'eef xinnaachuu akka hin taane mo'amuun namaa gadi ta'uu akka hin taane mo'amuun ilaalcha akkasii qabaate namni yeroo hundumaa mo'achuu hin qaba kan koo ta'uu qaba akka hin jenneef mee akka namni mo'ame yaada namaatti walii galu kan godhu maanni kan yaadu. Baay'ee gaaffii gaariidha dhugaan sitti macaafa kanarratti barreesseera. Faranjoonni waa'ee aadaa irratti barsiisanii kuma koo jiru kan isaan kaa'an isaa rifeerii godheera. Mastiidhaaf shudiin gargaaramanii jiru isaan. Fakkeenyaaf ijoollee keessa ta'u maal mast kun ta'uu tura jiraata yoo jette you should do this yoo jette waan sana geeddaraan jirtu amma seera gooteetta. Namni sun dhiisee gaafa cabsu difeensiiviidha dhaabbata namni moroo hundumaa. Yoo jaalalaan itti haasofte malee yeroo akkas godhu yookiin akkas otoo raayatu namni difeensiidha dhaabbata. Dhiigoo mataa isaati qaba ka. Asii galee difeensiiviidha wallaamna garuu ammatu akkas ta'e maal ta'a jette yoo yaada dhiyeessite utuu akkas ta'e siif gaariidha hundumaaf gaarii yoo jette amma 50 irra keessa jechuudha. Idaa akkasii jedhee fudhata. Maaliif sitti bakka difeensiiv irra dhaabatu hin qabu kaa. Garuu kun sirriidha kana gochuu baannaan kana ta'utu irraa dhagaatu marseetu ijoolleen xixinnoo ishee umriin ishee waggaa 13 14 geenyaanii agartee amma attaachimentii warraa dhiisaa jirti waan ta'eef fudhatu. Toleen jettu. Garuu ummatu akkas ta'e gaariidha maal sitti fakkaata yoo jette waan laatis yoo ta'e namni kuni gooftaadhaaf moome malee nuuf moome miti. Kanaafitu masti kana gochuu sirra jiraata gaafatu hin danda'amu eessattu. Abbaa manaa haadha maagidduus hin danda'u. Yoo akkas ta'e yoo jettee yoo akkas hin ta'u akkas wayya yoo jedhee walii wajjin ilaallee kompormaayis goona walitti finnee firoomsina. Amma nuyi beektaa namni akkas otoo irraa warra jedhu yookiin dogoggora yookiin sirriidha jedhu giddu galeessa lafa hin qaban. Namni aarii qabu immoo yeroo hundumaa obsuu hin danda'u. Namaa wajjin walitti fidee walii galuu hin danda'u. Kana sirriidha yookiin kana sirrii miti jedha. Kanaadha kan rakkisu waan ta'eef akka namni difeensiivii irra dhaabbatu akka hin gooneedha amma namni dhiigoo keenya gadi buusuutu nurra jiraata. Isamma segment furfaa barsiisan miti. Isaan amma ID, ego, super ego isaan jedhan miti. Akkuma dubbii waaqayyooti gaafa laallu gooftaan hundumaan qullaa isaatti illee hin yeellaani. Amma namni keenya gara sheemii yaada. Cubbuu isa hojjetetu hin ta'in gara yeellona yeellaa miti. Gooftaa sanuu yeellaani kana waan ilaalluufi yaadi kun maanni yaadi koo. Fakkeenyaaf hamma fixeensa margaatu nu duras nu booddees namootiin ka'u nu ishee amma jirru kanatti namoota wajjin nagaan jiraachuudha. Waa'ee tokkummaati. Lafa tokkummaan jiru waaqayyo jira. Lafa tokkummaan jiru nagaan jira. Har'a garuu akka waldaa akka biyya tokkummaa kan nu dhabsiisaa jiru. Anis yaada koo innis yaada koo. Maan of tuulummaadha jechuudha ofirratti hin beeknu maleessa. Kanaaf kana gochuu sirra jiraatan murtootu hin godhin. Dhugaan jiru kana akka nu badhetti kana utuu akkas goone wayyuu utuu laakiin wayyoo jedhani maal rakkoo maal qaban ilaalta wajjini. Itti bu'anii deebi'u. Laaltiin isaa mul'atu. Itti bu'anii deebi'u maal deebi'ees immoo hin deeman iyyuu maaliif namni kun akkas godhee akkuma nama nyaata maaloo nyaadhuutu amma. Garuu yeroo baay'ee ajandaan koo sirriidha yaadi koo sirriidha waan dhiyeessinuu fi kun kana ta'u gaafa inni dhiisu itti yaada koo hafee aarii biraa keessa immoo galla. Yoo akka sana goone dhiyeessine yoo fudhatanis yoo fudhachuu baate waan nu rakkisu hin qabu. Nama ijoolleen koo gurguddataniiru. Hojiin haasaa tokkos goone wayyuu ijoolleen jedhaan lakkii wayyuu yoo isaan jedhanii isaan yookiin naqanii itti bu'u yookiin immoo isaan jedhatu iyyuu sirrii ta'a. Maaliif amma tiksiirraa akkas dubbisaan jirru kaa. Dhumarrattoo baramaa. Isa kana yoo godhani hangaariidha yaada. Yoos walii galuu yaada koo erga naasa'e immoo yaada koo miti layyuu. Narkaa beera fudhachuuf dhiisuun kan isaaniiti. Innaatu akka sana goone irra gaariidha jedheen yaada hiika kan nuuf fidus kanaadha. Hunduma gararraa tokkummaa keenyatti yoo jennu unity in diversity amma tokkummaan iddoo baay'ee taasifamu uniformii gochuu barbaadu tokkummaa. Amma biyya Jarman yoo dhatte Ingiliffa beekuu keera they don't care. Afaan isaanii barachuu sirra jiraata. Hojii achitti qabachuu. Faransaayii yoo dhatte Ingiliffa miti isaan barbaadu. Firaanchii barachuu sirra jiraata. Isaan tokkummaan isaanii uniformii gochuu barbaadu beektaa. Amma biyya Kanaadaa biyya Ameerikaa immoo multicultureedha. Ati qooqaa qabadhuu jiraatu. Atis maal aadaa qabadhuu jiraatu. Garuu kan walitti nu fide immoo tokkummaa qabna. Maal ta'uu keenya nama ta'uu keenyaadha.
Innaa kanaaf namni immoo waaqayyoon fakkaatee uumame. Akka biyyaattis akka waaldaattis fudhannee yoo ilaalle yaada keenya garas waaqayyoon fakkaanna waan ta'eef tokko maratti yoo jenne humna qabna. Amma iddoo meeqatti cirmine humna hin qabnu. Tokko sana ta'ee wal hubachaa deemna. Wal danda'aa deemna. Diversity ilaa akkuma bifi keenya adda addaa amalli keenya adda adda. Amala kana walitti finnee wal danda'aa deemna. Gaariidha. Wanti garaagaraa dhufee wajjin wal makee yeroo jiraatu malee amma tokko aadaa amma tokko maal tokko duwwaa ta'e nama jibbisiisa amma mukiin dhumtu wal mukitti akkasii amma kana ta'e nama jibbisiisa. Yoo garuu wal makee jiraate tarii dogoggorattuu hin deemu ilaalchi namaa narraa ce'ee kan koo mormuunsaa rakkoo hin qabu. Kan namni baay'een fudhatettitu deemna. Namni baay'een fudhate jechuunis immoo dhugaadha jechuu miti. Turree deebinee immoo gara isa dhugaatti deebi'uu dandeenya. Rakkoo hin qabu maal yoo kufeen kaa'u yoo dogoggoreen deebi'aa maa inni maal firdii maal wanti nama jajjabeessu hin jiru barcuma firdii hundura immoo hin jirru. Waaqayyo waan sirriidha miti gaafa inni faradu isa dhumaati kun ammasitti akkasituu goone waan hunduma salphisne tulaalle gaarii adee yaadan akkasittiin. Waaqayyo guddaa sana eebbisu. Sagantaa keenyas gara xumuraatti fidaa jirra. Mee carraa tokko duwwaa isinii ilaalla. Macaafa qulqulluu keessatti namoonni yeroo baay'ee wanta barreeffame guutummaadhuma isaa fakkeenyaaf seenaa daawwitiif wanta jiru wanti daawwiti kun hundumtuu sirriidha lafanni itti haaree sirriidha lafanni itti nama sirriidha jedhanii yoo fudhatanii fi dogoggora qaba. Maaliif macaafa qulqulluu keessatti wanti namni godhe jira, wanti Yesuus dubbate jira, wanta nun ilaallee dhiisuu qabnu jira miti. Yeroo baay'ee macaafa qulqulluu keessatti namoonni aariidhaan beekaman hin jiraatu. Mee namni tokko yookaan namni lama namni macaafa qulqulluu keessaa aarii kanaan kan wal qabatu karaa poozitiivii isa tokko karaa negatiivii namni isin yookiin aarii to'atee dinqisiifattan yookaan immoo aarii to'achuu dadhabee isa kanarraa wanta akkasiitu baranne waan jettan macaafa qulqulluu keessaa namni isin qabdu jiraate nu kaasa. Aarii to'achuu dadhabuudhaan kan miidhame Museedha gaa yeroo baay'ee Museenii barumsuma tarii haadhatu guddisee haadharraa barate ta'uu danda'a waggaa 40tti nama ajjeesee yeroo sana immoo difeensi ministeerii yookiin immoo ministeera ittisa biyyaa ture akka Gibxitti garuu gadi bu'ee dhaqee hidhuu danda'a ture inni maaliif hin Musee Gibxitti yaadu malee Musee saba Israa'elitti kan yaadu hin jiru achitti guddate waan ta'eef zarii isaas hin beekan bishaan irraa argatan waan ta'eedha. Innaa sana ajjeesee waggaa 40 dhaqee olaatissee waggaa 40 booddee gaafa deebi'ee dhufu immoo ammas saba bal'eesse sana laalee gabatee kakuu waaqotti kennellee cabsee sabatti aare namni gaafa aaru ijisaa hafuuraan jaama isatti aare sana tun ta'e waan biraa hojjeta. Gabatee kakuu cabsee indaganaa immoo waggaa 120 fudhannee gaafa dhaloota duraa dhumeedha dhaloota haaraadha aarii irraa kan ka'e dhaloota haaraa sana arrabsee isin saba xamaamaadha maaloodha jedhee isa waaqayyo haasa jedheen si'a lama rukutee isa booddee dhumarratti inni iyyuu karaatti hafe yoo jarrate waggaa 20 waggaa 30 umurii isaa irraa hir'isee jechuudha sabinni arrabse garuu hin gale Museen kan waaqayyo sabni sun kan waaqayyooti garmalee wanti nama aarsu hin jiru garmalee wanti nama aarsu hin jiru. Egaa kanaafi an kansaa negatiivitti nu badda maaliifi waggaa 40 waggaa 80 waggaa 100 ijoollummaa makee aaraa ittumaan du'e immoo deebi'e. Kun maaliifi nuyi waa'ee waaldaas waa'ee biyyaas garmalee maaruun nurra hin jiraatu. Waan gochuun nurraatu goona isa humna keenya olii waaqayyotti dhiifna. Haali biyyas waaqayyo baatee jira waaldaas nuunis waaqayyo baatee jira. Garmalee aaruu akkasumas dhukkubarra buuna akka maraatu taanee immoo waan gochuun nurra jiraanne goonee balleessina. Musee karaa sanan ilaalaa kan biraan garuu waan egaa akka poozitiiviitti namni fudhatu badaan hin jiru garuu ammoo Daawitiin fudhannee ilaalle Daawitiin obsaa utuu Saa'oliin ajjeesuu danda'u dhiisee jala baqataa ture garuu dhumarratti saamii yeroo inni awwaaratti facaasaa ture ilmi koo yoona aari'ate rakkoo maalii qabaa dhiisaa jedhaa ture garuu dhumarratti maal godhe arrii kanaan gadi hin buusinii al tokko na arrabse jedhe Solomoonitti mormii dabarsu agarra. Solomoon ajjeese nama sana kun gaarii miti. Hamma duraatti poozitiivii ture dhugaa yoo ta'e dhumarratti immoo galmee dabarsu sana dabarsee inni kun gaarii miti sananti ni jenna. Isaayyaas isa haaraa ture maal isaas boqonnaa 5 fudhannee yoo ilaalle saba nanaan isin cubbamoota isin hojiin qabdanii isin balleessaa hin baddu wayyoo jaa dubbate Isaayyaas. Hamma boqonnaa 1 boqonnaa 5 5 namootaan jedhee jaaffaratti gaafa waaqayyooti mul'atu garuu wayyoo nan badee jedhe. Yoo masaati wayyoo nan badee duraanii lallabisa lallaba aarii ture. Hojiin ittiin qabdanii jechaa ture. Garuu erga jijjiirame booddee maal jedhee waaqayyo sabi kun hin geeddaramu mucha qaban arguu gurra qabas hin dhaga'u jedheeni erga saba kana faarfannaadhumaan geggeesse malee jajjabeessaa madeeme jijjiirama saba sanaa miti. Amma duuka Musee ta'ee Museen egaa waaqayyoon yoo argeera miti sabattiin ana silaan dhageessu lallaba koo jedhee silaa arrabsootti ufa ture. Garuu ni lammatta saba hin jijjiiramne
hamma dhumaatti tajaajile ulfina waaqayyoo erga argee naa kanaafi waaqayyo mata argameetu positivity jedhina ilaali tajaajili sabi sun hin geeddaramu and I think bara kanatti fakkaata ama barri keenya nuyi namni yoo cubbuu hojjete dhufeetu jaarsoliitti mata yoo sana bara paastorii nu jiru bara keenya wangeelaa maal dhufee cubbuu akkasiin hojjedhee jedha waaqayyoon baay'ee sodaata amma ga'u namni cubbuu jajjabina meeqa hojjete waaldaa dhufee tajaajila yoo hojjetes yoo horii akka barbaade fudhachuu tees waan meeqa godhaa dhufa. Yeroo amma gara saba kanaa laalle yoo ta'e tajaajila keenyaaf dikkutachuu dandeenya. Gara waaqayyo yoo laalle garuu sabuma kana boo waaqayyo geeddaruu danda'a. Maaliif hin beeknu rivaayivalii ta'uu kaasee qulqullummaa waaqayyo akkatti deebisuu danda'u qaba inni. Akkuma silas ta'e sabi koo waaqayyo adabuufis maal gochuufis nu aaruu gara malee keenya waan bu'aa buusuu hin qabu. Innaa kanaafi ani Isaayyaas irraa fakkeenya gaarii fudhadha jechuu kooti. Hamma dhumaa saba sana geeddarame miti inni geeddaramuudhaan aarii isaa mo'atee tajaajila isaa dhumaan ga'ee raawwate. Maal saba kanatti miti akka godha hin jenne. Innaa kanaan warra garuu gara sabaa ilaalan hundumtuu gungummiidhaan fixanii xuruus hin ta'u bara kana amma tajaajiltoonni baay'ee gungumu. Ani kan isaan gungumu aarii yeroo hundumaa yeroo gara namaa yeroo gara haalaa ilaalluudha. Gara waaqayyoo gaafa ilaallu wanti hundumtuu xinnoodha. Waaqayyoon qabaachuun keenya hir'ina keenyatti yoo gargaarame guutuu nuu godha waan ta'eef utuu akka sana godhanii gaariidha dhee yaadachuu kooti. Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Hordoftoota keenya sagantaa kanarraa waan guddaa barachaa akka jirtan abdii guddaa qabna. Keessumatti dhimmoota gaarii isa ta'u dhimmoota gadheedhaaf baay'ee macaafitti baanutti aarree sadarkaan barbaachifne irra ga'uu akka hin qabne sarara diimaa irra darbuu akka hin qabne waan baay'ee Paaster Dooktar Mugabuu irraa barachaa akka jirtan abdii guddaa qabna. Egaa Paaster sagantaa keenya guyyaa irraa kana tun godhamee durame ergaa qabdu yoo jiraate sabuma keenyaaf isa ta'u waldaa kiristaanaaf isa ta'u nama dhuunfaafis dhumarratti dhaamsa qabdu yoo jiraate dabarsitanii sagantaa keenya Gooftaan si haa eebbisu waan carraa kan nalaachuu keetiif waaqa si haa eebbisu jedha. Inni biraan immoo waggaa arfan kana deddeebi'ee waa'ee ma'aarii to'achuu kanan barsiisaa jira. Matsaafi kun amma tokkoffaarra eebbaa amma 12 kan inni bahu. Maaliif amma kun amma akka biyya alaatti kaarikulamii kan yuunivarsiitiis kan haayiskuuliis kan ijoollee elementarii keessatti galee barsiifama. Kun akkuma biyyaatti namni hundumtuu barachuun kan irra jiraatudha malee kan waldaa kiristaanaa kan maalii kan jedhu miti. Kanaafi saba biyya keenyaa amma akka Ameerikaatti parsantii 90 ol aarii qaba. Riisarchii ta'een. Yeroo biyyi keenya immoo 100 guutuu ta'uu danda'a jedhee yaada. Akkuma Afrikaatti gaafa yaadnu barumsa kana an waggaa waggaatti deebi'ee laadhaa tarii immoo waggaatti seerama dhufuu danda'a kana booddee hundumtuu karaa jiruun barumsa kana yoo baratan level 1 level 2 jedhee jira. Level 2 ganaa yeroo dhufee barsiisu warra certified ta'anii isa dhufuu gorsuutti kan isaan darbanii biyya keenya geeddarraa waldaa keenya geeddarraa inni dura of geeddaruu irraa jalqaba. Nuyi nama geeddaruu of geeddaruu irraa jalqabna. Hundumtuu kan ijoollee jira, kan warraa jira, kan warroota biyya geggeessanii jira. Hundumtuu barumsa kana yoo barate potentiaalii waaqayyo nuu kenneera. Kennaa waaqayyo nuu kenneera. Namumtuu waaqayyoon hin beekne kennaa qaba. Skiilii uumamaan kennameef qaba. Har'a garuu namni isa kana bakkaan ga'uu dadhabe. Warri faranjootaa 3A jedhu. Attitude, altitude, aptitude jedhu. Altitude akka rooppilaanii kaanii ol fagaannee barrisuufi kan nu barbaachisu kennaa keenya yookiin iskiilii dandeettii keenya miti amala keenyaa jedhu. Namni baay'een kan waan meeqa of jalaa balleessanii mana dhaatti iddoo meeqatti rakkataa jiranii iddoo meeqatti badaa jiranii amala dhabuurraati. Kennaa qabu dandeettii qabu waan xinnoo ishee obsuu dadhabuudhaan waan meeqa of jalaa balleessan mana isaaniis biyya isaaniis waan meeqa gochaa jiru. Isa kanatti deddeebi'ee barsiisaan jira. Specialize godhee immoo namoota gara fuulduraatti baay'isuun barbaada. Hundumtuu miidiyaa kana kan dhaggeeffatan karaa jiruun onlaayinii hin barsiifna. Qaamaanis immoo tireeningii laannaa akka asiin karaa miidiyaa kanaas hin quunnamanii karaa biraas immoo haala isin ittiin quunnamtanii kan hojjennutti hundumtuu akka hirmaatu jedha. Gooftaan isin haa eebbisu. Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Egaa dhaggeeffattoota keenya jalqabaa maraatti waan hordoftaniif baay'ee isin galateeffannaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Akkuma isaan amma jedhan kitaaba isaanii kana yoo argitan bitadhaa dubbisaa nama kamiif iyyuu amantaadhaan kun daangessin kitaaba baay'ee barbaachisaadha. Akkasuma immoo YouTube chaanalii mataa isaanii qabu waan ta'eef Paaster Dooktar Mugabuu Abdiisaa Tuuchoo jettanii yoo barreessitan argachuu dandeessu. Toora Facebook isaanii illee hordofuu hin dandeessu. Telegiraam isaanii maqaan isaanii jira waan ta'eef hordofuu dandeessu. Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Dooktar Galatoomaa. Torban sagantaa kan biraadhaan walitti deebinaa. Torban nagaa torban milkii isiniif haa ta'u. Torban itti aanu keessummaa haaraa qabadheen isiniif dhufa. Galatoomaa.